Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii YouTube barsiisaa Jamaal. Hordoftoonni koo kanneen barattoota kutaa 7 fi 8 taatan hundi keessanuu jirra jirtu jecha akkasuma warreen iddoo garagaraatti na daawwattan. Egaa har'aan tanas barnoota herregaa kutaa 7ffaan qabadhee isiniif dhiyaadhe. Mata dureen har'aatis gatii giddugalaa, gatii marmaartuu, gatii gidduu fi reenjii daataa kan jedhu. Egaa walumaa galatti mata dureen har'aa kaniin qabadhee isiniif dhiyaadhes safaroota handhuuraatii fi safara tamsa'inaa kan jedhudha. Safaroota handhuuraa kanneen jedhaman safaroonni handhuuraa isaanis sadii: gatii giddugalaa, gatii marmaartuu fi gatii gidduuti. Akkasumas safaroota tamsa'inaa kanneen jedhaman ammoo reenjii daataati. Mee isaan kana tokko tokkoon laaluu yaallu. Egaa gatii giddugalaa yeroo jennu afareejii isa jennu jee kanaan dura dubbadheen ture. Fakkeenyaaf barataan tokko gosa barnootaa 12 qorama yoo ta'e isaan hundaa'u 100 keessaa kan qabxiinsaa walitti idamu yoo ta'e dhumarratti 1,200 taha. Isaan kana gosa barnootaa 12f yoo hiru walitti idamee qabxiinsaa hunda 100 yoo fide 1,200 ta'a. Kana hiruu gosa barnootaa 12f saniif baay'ina gosa barnootaa saniif yoo hirre 100 ta'a. Barataan kun 100 fidee jechuudha. Afareejii 100 fidee jedhama. Barataan qabxii takka illee hin dhabne yoo ta'e. Kunis qabxii giddugaleessaa yookiin gatii giddugalaa jedhama. Mee fakkeenya jiruu fi hiikoo haa ilaallu. Hiikoon 7 tuqaa takka gatiin giddugalaa tuuta daataa tokko idama lakkoofsa tarreeffamanii baay'ina lakkoofsa tarreeffamaniin heeruun shalagama ja'a. Kunis akkuma asirratti ilaalaa agartanii. Mee fakkeenya jiru kana akkam haa ta'u isinitti agarsiisu. Fakkeenya 3 kana gatii giddugalaa daataa armaan gadii barbaadi ja'a. Irratti kan kenname 12, 28, 20, 28, 28, 24, 20 takka kan jiru. Egaa isaan kana walitti idaana. Baay'inni isaanii garuu 7 jechuudha. Baay'inni isaanii 7. Kana jechuun isuma asitti ilaallee agarru kana takka 2, 3, 4, 5, 6, 7 baay'inni isaaniiti. Isaan kana yoo walitti idaanu akka kanatti walii idaana. Idamni isaaniitis 100 fi 60 takka ta'a. Baay'inni isaanii 7 waan ta'eef 7f yoo hirru 23 ta'a. Inni kun gatii giddugalaa jedhama jechuudha. Tole isa baarra jiru yoo fudhannes baay'inni lakkoofsa kana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baay'inni isaanii 10. Egaa isaan kana yoo walitti idaanu immoo idamni isaanii 1,708 ta'a. Hiruu 10 jenna. 10f yoo hirru innis maal ta'a? 170 tuqaa 8 ta'a jechuudha. 170 tuqaa 8. Kunis maali? Gatii giddugalaa yookiin afareejii isa jedhamu san jechuudha. Fakkeenya itti aanu irratti yoo ilaallu fakkeenyi 4ffaa kun maal jedha? Fakkeenya 4ffaa irratti yoo gatiin giddugalaa lakkoofsa 3 200 ta'e gatiin giddugalaa lakkoofsa biroo 4 320 ta'e gatiin giddugalaa lakkoofsa 7 meeqa ta'a ja'a. Kanas daataa jalqabaatiif gatii giddugalaa yoo barbaannu ida'ama lakkoofsota walitti idamanii san hin beeknu. Garuu ammoo gatiin giddugalaa 200 ta'e jechuudha. Ida'ama lakkoofsota walitti idamanii san beekuudhaaf 200 baay'isuu 3 jenna. 200 baay'isuu 3 meeqa ta'a? 600 ta'a. Kun lakkoofsota walitti idaman meeqa? Lakkoofsa 3 san walitti idame 600 ta'a. Daataa lammaffaaf haaluma wal fakkaatuun ida'ama lakkoofsota san barbaaduudhaaf lakkoofsi 4 walitti idamee 4f yoo hiramu
320 ta'a. 320 san yoo afuriin baay'ifne immoo 1,280 ta'a. Egaa isaan yoo 600 ida'uu 1,280 yoo walitti idaane 1,880 ta'a. Egaa baay'inni lakkoofsotaatis kan yeroo sadiif hirreetii fi yeroo afurii irree walitti idaane isaan 7 ta'a. 1,880 kana 7 yoo hirre 268 ta'a. Ewa 268 kun maal egaa kan lakkoofsa torbaati jechuudha. Gatii giddugaleessaa lakkoofsa torbaa kan gaafate adda addatti nuu kennee jira. Gatiin giddugaleessaa isa lakkoofsa 3,200 kan lakkoofsa afurii 320 kunneen yeroo kophaatti immoo kophaatti yeroo barbaadamu kan lakkoofsa 7,268.57 ta'a jechuudha. Inni itti aanu fakkeenya 5ffaadha. Fakkeenya 5ffaa irratti maal jedha? Gatiin giddugalaa lakkoofsa afurii 180dha. Lakkoofsonni sadeen kennamanii jiran jechuudha. Lakkoofsonni sadeen kunis kennamanii jiranii amma lakkoofsa tokkootu irraa hafa yeroo kanatti 160, 320, 120 yoo ta'an lakkoofsa afuraffaa barbaadi jaa. Tole egaa lakkoofsa afuraffaa hin beeknu waan ta'eef gatiin giddugalaa immoo nuuf kenname meeqa? 180, lakkoofsi tokkoffaa 160, lakkoofsa lammaffaa 320, lakkoofsa sadaffaan 120. Lakkoofsa afuraffaa yaa jennaan. Baay'inni isaanii afurii waan ta'eef jala afurii jenna. Tole 180 baay'isuu afurii jennaani. Walqixa isaan lakkoofsa gubbaarra jiru sadeen yoo walitti idaanu 600 ta'a. 600 ida'uu gatii lakkoofsa isaa afuraffaa hin beeknu waan ta'eef yaa jennaani. Tole egaa amma 180 yoo walitti idaanu 180 walitti idaane kana jechuun dura 180 baay'isuu afurii jenna. 180 afuriin gaafa baay'ifnu 720 ta'a. Tole 720 walqixa ni ta'a 600 ida'uu yaati. Amma yaa lakkoofsa silaa afuraffaa isa barbaadnu san argachuun hir'isuu 600 jennaa. Asitti yaan qophaatti hafa. 720 irraas 600 hirrifna. 600 yeroo irraa hirrifnu kan nuuf hafu asitti 120 nu hafa. Asii 600 irraa 600 yeroo irrattu yaa qofaatu nuuf hafa jechuudha. Egaa kanaaf lakkoofsi inni afuraffaa san meeqa ta'a? 120 ta'a jechuudha. Lakkoofsi inni afuraffaa 120 ta'a. Inni itti aanu Gilgaala 7.3 itti aanee kaniin ibsa kana booddee isiniif dalagu ta'a. Amma kallattumaan gara gatii marmaartuu safaroota handhuraa keessaa tokko gatii giddugaleessaa itti aanee gatii marmaartuuti. Mee gatii marmaartuu akkamiiti haa ilaallu. Hiikoo 7.2 irratti gatiin marmaartuu daataa kenname tokko ragaa lakkoofsa isa hunda caalaa deddeebi'ee argamudha jaa. Hubadhu. Daataan tokko gatii marmaartuu tokko qofa yoo qabaate marmaartuu tokkee jedhama. Daataan tokko gatii marmaartuu tokko oli qabaachuu danda'a. Akkasuma tokko olis qabaachuu danda'a, tokkos qabaachuu danda'a jechuudha. Akkasuma daataan tokko gatii marmaartuu lama yoo qabaate marmaartuu lamee jedhama. Akkasuma daataan tokko gatii marmaartuu sadii yoo qabaate marmaartuu sadee jedhama. Yoo lakkoofsi hundinuu deddeebi'anii wal fakkaatuu qabaatan gatii marmaartuu hin qabu jedhama. Yoo lakkoofsonni hundinuu deddeebi'insa
wal fakkaatu qabaatan gatii marmaartuu hin qabu jaamaa jechuudha. Kana jechuun lakkoofsi daataa kenname san keessaa hundinuu wal qixa kan deddeebi'u yoo ta'e gatii marmaartuu hin qabu jaamaa. Gatiin marmaartuu yeroo baay'ee kan murtaa'u tartiibaan erga teessifnee booda ijaan ilaaluudhaan ta'a jaa. Kunis mee fakkeenya kana haa ilaallu. Fakkeenyaaf maal jaa? Tuutota daataa armaan gadiitiif gatii marmaartuu barbaadi jaa. Egaa asirratti 16, 32, 36, 40, 40 fi 8, 64, 60, 40 jedhee jira. Egaa as keessatti lakkoofsonni irra baay'ee deddeebi'e kami jennee yoo ilaallu afurtam asiis 40 si'a lama kan deddeebi'ee argamu kami 40 jechuudha. Kanaaf gatii marmaartuu kan jedhamu as keessatti 40 jechuudha. Isatti aanu keessattis yoo ilaalle tartiibaan yoo kaa'uu baannellee 2 jira. 96 tokko 2 3 jira. Kanaaf gatii marmaartuu kan ta'u as keessattis 100 fi akkasumas 96tu gatii marmaartuu yookiin lakkoofsa irra deddeebi'e kan ta'uu danda'u isa jechuudha. Isatti aanu irratti immoo 30 yoo ilaallu isa irratti 30, 40, 15, 90, 25, 35 jedhee jira. As keessa lakkoofsi si'a lama deddeebi'ee hin jiru waan ta'eef gatii marmaartuu hin qabu jennaan. Kanaaf gatii marmaartuu jechuun gabaabumatti deddeebi'insa kan ibsu jechuudha. Inni itti aanu gatii gidduu kan jedhu gatii gidduuti. Gatii gidduu yeroo jedhu gatii giddu galeessaa irraa garaagarummaan inni qabu garaagarummaan guddaan maali? Tartiibaan kaa'u dirqama tartiibaan kaa'uu gaafata jechuudha. Tartiibaan kaa'uun kunis xiqqaa irraa gara guddaatti yookiin guddaa irraa gara xiqqaatti kaa'uun dirqama. Maal keessatti? Gatii gidduu keessatti. Mee hiikoo 7.3 haa ilaallu. Hiikoon 7.3 maal jedha? Gatiin gidduu daataa tokkoo daataa akkaataa tartiiba dabalaa deemuun yookiin hirrachaa deemuun qindaa'e keessatti lakkoofsa walakkaatti argamu jechuudha. Kunis tartiibaan dabalaa deemuu yookiin hirrachaa deemuu keessatti tartiibaan eega kaa'amee booddee isa walakkaatti argamu jechuudha. Yoo baay'inni miseensota daataa maangoo ta'e kana jechuun hirruu. Fakkeenyaaf takka 2 3 jechuun maangoo hirruudha. Yeroo kanatti inni gidduu maali? 2tu gatii gidduu jedhama jechuudha. Kana jechuun gaafa yoo lakkoofsi walakkaatti argamu gatii gidduu ta'a. Yoo inni sun maangoo ta'e akka kanaatti daataan maangoo yoo ta'e. Yoo baay'inni miseensota daataa guutuu ta'e immoo ida'ama lakkoofsota walakkaa lamaan walitti ida'anii lamaaf hiruudhaan gatii gidduu arganna jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf yoo daataan kennamu takka 2 3 4 6 akkanatti tartiibaan kan kaa'amu yoo ta'e gatii gidduu argachuuf lameen walakkaatti argamu kana walitti ida'ana. Kanaas meeqa ta'a? 2 fi 3 yoo walitti ida'ane 5 ta'a. 5 kana walii ida'ane 2 fi 3 walii ida'ane 5 ta'e 5 kana lamaaf irra. Yeroo kana meeqa ta'a? 2.5 ta'a jechuudha. 2.5 gatiin gidduu amma yeroo kana 2.5 yoo lakkoofsi guutuu ta'e jechuudha. Yoo lakkoofsi immoo maangoo ta'e akkuma kanatti isa gidduutti argamutu gatii gidduu ta'a jechuudha. Tuqaa isatti aanu irratti yeroo hundumaa baay'inni miseensota daataa tartiibaan tarreeffamanii kanneen gatii gidduutti ol jiranii fi gatii gidduutti gad jiran wal qixaa ja'a. Baay'inni isaanii jechuudha. Miseensonni tartiibaan eega kaa'amanii booddee gatiin gidduu walakkaatti argama jennee gatii gidduu sanirraa egaa gatiin gidduu irraa jechuudha. Yoo tartiibaan kaa'amu takka 2 3 yoo jenne gatii gidduu 2 yoo jenne kana 2 gaditti argamu baay'inni isaa 2 gara olitti argamus wal qixaa jechuu isaati ibsa.
Gatiin gidduu lakkoofsa daataa keessatti kennameen ala ta'uu ni danda'a jechuudha. Kanas lakkoofsa daataa kennameen alatti ta'uu ni danda'a yeroo jedhu fakkeenyaaf takka lama sadii afur jennee yoo tartiibaan akka keenyu isaan kanaaf gatii gidduu yoo baafnu amma kana lameen walitti idaaneeti lamaaf sadii walitti idaanee shan ta'a. Shan kana lamaaf yeroo hirritti egaa lama tuqaa shan ta'a jenne. Lama tuqaa shan kun daataawwan tarreeffaman keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf gatiin gidduu lakkoofsa daataa keessatti kennameen ala ta'uu ni danda'a yeroo jedhu akka kanaa jechuu fedheeti. Fakkeenya jiru haa ilaallu. Gatii gidduu daataa armaan gadii barbaadi jedha. Gatii gidduu daataa armaan gadii barbaadi jedhe 36 8 4 36 28 16 8 12 24 akkana jeekan. Isaan kana gaamma jalqabatti maal goonaa xiqqaarraa kara guddaatti yookiin immoo guddaarraa kara xiqqaatti tartiibeessinaa jechuudha. Yeroo tartiibeessinus 4 8 8 gulama jira 12 16 24 28 36 36 gulama 36 jira waan ta'eef. Kanaaf amma as keessatti baay'inni isaa meeqa yoo jenne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jechuudha. Baay'inni isaanii 9 waan ta'eef amma maal goona gara tokkottis 4 lakkoofnee gara tokkottis 4 lakkoofnee isa gidduutti argamuutu maal ta'a gatii gidduu ta'a jechuudha. Egaa amma asirratti takka lama sadii afur lakkoofna asirraanis tokko lama sadii afur lakkoofne kanaaf garanaanis afur gama kanaanis afur gidduutti inni argamu gatiin gidduu meeqaa gatiin gidduu 16 jechuudha. Akkasuma xiqqaarraa guddaarraa kara xiqqaatti yoo tartiibeessines akkasuma ta'a. Maaliif baay'inni daataa kennamee mangoo waan ta'eef baay'inni daataa kennamee mangoo waan ta'eef yookiin lakkoofsa qeenxee waan ta'eef jechuudha. Isatti aanu baarratti ammoo lakkoofsi kenname daataan kenname 0 4 8 8 12 12 20 24 jee jira. Amma isa kanas xiqqaarraa gara guddaatti yeroo tartiibeessu bifa kanaan ta'a. Guddaarraa gara xiqqaatti ammoo tartiiba kanaan ta'a. Tole gaamma as keessatti lakkoofsi kun baay'inni isaa meeqa yoo jenne 1 2 3 4 5 6 7 8 jechuudha. Kanaaf amma gara tokkotti 3 hambifna gara tokkotti illee 3 hambifna jechuudha. Isa gidduutti argamu lameen walitti idaana 8 fi 12 yoo walitti idaanu 20 ta'a. 22 yoo irra 10 ta'a. Kanaaf gatiin gidduu 10 ta'a. 10 immoo as keessa hin jiru jechuudha. Gatiin gidduu 10 ta'a jechuudha. 8 fi 12 gidduutti kan argamu jechuudha. Kanaaf gatii gidduu haala kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Fakkeenya 8ffaa irratti daataa 20 negatiiva 12 8 negatiiva 4 14 irratti lakkoofsi meeqa keessatti yoo hammatame gatii gidduu isaa 10 tuqaa 4 ta'a ja'a 10 tuqaa 4 ta'a ja'a. Egaa gatii gidduu isaanii hin beenu gatiin gidduu isaanii meeqatti yoo gidduu isaaniitti kan hammatamu ta'e ja'a. Duraan dursinee daataa xiqqaa irraa gara guddaatti tartiibeessina ja'a 12 negatiiva 4 negatiiva 8 xaan gatii isa gidduutti yoo daballee sana hin beekamu waan ta'eef maaliif xaan akka gatiin gidduu amma 10 tuqaa 4 waan je'eef asitti meeqa gidduutti kan dabalamu san hin beeknu waan ta'eef garuu 8 fi 14 gidduutti argama. 14 jenne 20 jenna. Ammallee guddaarraa kara xiqqaatti yoo tarreessinus bifuma kanaan ta'a. Kanaaf lakkoofsi kun meeqa gidduutti argamu isaa beeknaa 8 fi 14 gidduutti argama. Meeqa 10 tuqaa 4 jechuun. Kana waan ta'eef amma 8 irra xiqqaa takka tuqaa 10 tuqaa 4 akkasumas 10 tuqaa 4 irra xiqqaa
irra xiqqaa 14ti. Baay'inni daataa guutuu waan ta'aniif lakkoofsa lamaan walitti walakkaatti argaman walitti idaanee lamaaf hiruudhaan. Kanaaf lakkoofsa kanaas hin beeknu waan ta'eef lakkoofsi walakkaatti inni argamu xaadhaa fi 8 fi xaadha jechuudha. Maaliif guutuudha waan ta'eef jechuudha. Lamaas gamana dhiifne lama gamana dhiifne akkasuma lamaas gara yeroo dhiifnutti kan jidduutti argamu 8 fi xaadhaa jechuudha. 8 fi xaadha. Kanaaf amma 8 ida'uu xaa hiruu lamaa wal qixa 10.4 jenna. Akkana qaxxaamura yeroo baay'ifnu 10.4 baay'isuu 2 20.8 ta'a. Xaa ida'uu 8 jenna. Gama lachuun raawuu 8 irrifna. Amma asitti 8 yeroo irraa irrifnu xaan keenya meeqa ta'a? 12.8 ta'a jechuudha. Xaan 12.8 ta'a. Kanaaf lakkoofsi daataa kana keessatti hammatamuu qabu 12.8 ta'uu qaba jechuudha. Kan gidduutti argamuu qabu. Inni itti aanu gilgaala 7.5 gilgaala 7.5 itti aanee kan isiniif dalagu yeroo biraatti ta'a. Mee mata duree reenjii jedhu haa ilaallu. Reenjii daataa mata duree reenjii jedhu yoo ilaalle hiikkoon 7.4 maal jedha? Daataa kenname tokko keessatti caalmaan lakkoofsa guutuu fi lakkoofsa xiqqaa reenjii jedhama. Caalmaa jechuun lakkoofsa isa guddaa fi lakkoofsa xiqqaa jechuudha. Lakkoofsa guddaa ta'e tokko irraa lakkoofsa xiqqaa yoo hirrifne caalmaa yookiin reenjii jennaan jechuudha. Mee fakkeenyaaf as keessatti kana haa ilaallu. 90 hir'isuu negatiiva 10 yoo jenne negatiivaa fi negatiivni positiiva wal godha. Kanaaf reenjiin daataa 90 ida'uu 10 dhibba takka ta'a jechuudha. Reenjiin daataa kamii? Kan negatiiva 10 fi kan 90 jechuudha. Negatiiva 10 fi 90. Akkasuma reenjiin daataa kan 0dhaa fi negatiiva 800 yoo fudhanne negatiiva 0dhaa negatiiva 800 yoo hirrifnu negatiivaaf negatiivni walitti aanee yoo dhufe positiiva wal godha waan ta'eef kanaaf reenjiin daataa 800 ta'a jechuudha. Inni itti aanu reenjiin qormaata herregaa 75dha. Yoo gatiin xiqqaan 25 ta'e gatii guddaan meeqa ta'a ja'a. Kanas dura walirraa hirrifameeti kan argamu jenne. Egaa asirratti inni walirraa hirrifamee argame 75 gatii san hin beeknu waan ta'eef 75 wal qixani ta'a. Gatii guddaa hir'isuu inni xiqqaan ammoo kun ammaas gatii guddaa jenne guddaa hir'isuu xiqqaan ammoo 25 yoo jenne kana jechuun meeqarraa yoonii fi 25 hirrifne 75 arganna. Kanaaf bakka gatii guddaatti meeqa ta'a? 100 ta'a jechuudha. Kanaaf 100 irraa yoonii fi 25 hirrifne gatiin nuti argannu 75 ta'a. Tole har'aaf ibsa barnoota keenyaa asuma irratti kan dhaabnu ta'a. Yerootti aanu hojiirra oolmaa yaadrimee qabannaa daataa kan jedhuu fi akkasumas gilgaalota jiran kaniin qabadhee isiniif dhiyaadhu ta'a. Har'aaf barnoonni keenya guyyaa har'aa asuma irratti dhaabbataa. Nagaan naaf turaa, nagaan jiraadha.